Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App video haaraa takkaan isin deebi'een jira. Videoon kun sirriitti isin barbaachisa. Ads on non monetized YouTube channel. Beeksisa namoota moonii hin taane irratti osoo moonii hin ta'in yookaan seera YouTube hin guuttatin beeksifni yoo isin irra dhufe dhimma lamaa fi kan inni isin irra dhufuu danda'u. Kana jechuun isin irra dhufuun qabu akka seeratti akkasuma barnoota darbee irratti maal rakkina qaba subscribe mul'achuun namoonni jedhantu jiru. Haga irratti video kiyya daawwattanii gaaffii akkasii gaafachuun keessanuu baay'ee nama ajaa'iba. YouTuberoonni xixiqqoon video hagamuu yoo hojjetan nama subscribe tokko lama qabu namni video bareedaa hojjetan jiru namni kun jedhee maatii hin ta'uuf jechuudha. Yoo subscribe dhofkate garuu subscribe hagam akka inni qabu waan hin beekamneef nama hedduutu maatii ta'aaf. Kana jechuun YouTuberoota xixiqqoo video babbareedaa hojjetantu jiru. Namni calliseetuma irra keessa laalee subscribe numa xiqqoo qabaachuu jaraa qofa ilaaluudhaan maatii ta'uu fi dhiisee bira darbaa jechuudha. Garuu yoo subscribe dhokataa ta'e view guddaa yoo qabaate yoo dhabees namni ni jajjabeessan maatii ta'aaf. Namni keenya wal ilaaleeti kan inni waan ta'e godhu. Comment irratti yoo jalqaba jabaadhu baay'ee bareedaa ta'e hundinuu jabaadhu barreessa. Akkasuma yoo subscribe guddaa ta'e waan irraa baradhe jedhee subscribe godha. Garuu yoo subscribe xiqqoo argeeyo maatii hin ta'uuf jechuudha. Video iyyuu hin daawwatuuf. Kanaafuu seerri YouTube kutaa darbee irratti isinitti hime kun baay'ee seera bareedaa miti. Keessattuu YouTuberoota xixiqqoodhaaf jechuudha. Gara barnoota keenyaa har'aatti yeroo deebinu dhimmi beeksifni video irra dhufuuf maaliif? Sababni YouTubein osoo seera YouTube hin guuttatin yookaan otoo monetizing godhin jechuudha. Ad may appear on your uploaded video. Beeksisni video kee irra dhufuu hin mala. Even if you haven't monetized the video yourself. Osoma monetizing ta'ini. If your video content to which you don't owe all necessary rights. Yoo mirga video sanatti hin qabaanne yookaan yoo videoon sun kan kee hin taane. The right holder abban video sana abban original video sana may choose to place ads on it. Beeksisa sirra gadhiisuudhaan maallaqa sirraa hojjechuu danda'a. Kana jechuun videoon sun kan inni beeksisa fiduuf inni tokkoffaan inni guddaan yoo video nama maxxanfattan beeksifni irra dhufa. Sababni osoo moonii hin tahin video keessanirra beeksifni dhufee jechuun tokkoffaa videoon sun keessanii miti kan nama biraati. Nama biraatu isinirra gadhiise maallaqa irraa nyaataa jira jechuudha. Gara lammaffaatti ceenee lammaffaas waliin ilaalla. Kanaafuu tokkoffaa kana of ilaaluu qabdu jechuudha. Videoon sun kan namaati taanaan beeksifni irra dhufe taanaan videoos hin maxxanfattanirra videoon sun claimidha jechuudha. Abbaan videocha beeksisa isinirra gadhiise maallaqni sun eenyuuf galaa jira? Abbaa video sanaaf galaa jira jechuudha. YouTube may also place ads on video in channel. YouTubeinis irra gadhiisuunis ni mala. Not in the YouTube partner program. Yoo moonii tahuu dhabdanisi. Seerri kun yoomi kan inni dhufe erga COVID-19 asi jechuudha. YouTubein kisaaraa guddaa waan irra gaheef beeksisa video namoota moonii hin taane irra gadhiisuudhaan maallaqa irraa argata. Hagasi moonii taatanitti jechuudha. Video babbareedaa ilaalee beeksisa irra gadhiisa. Kanaafuu dhimma kana lammaniif kan inni irra dhufu. Yoo videoon keessan ta'e rifachuu hin qabdan. Yoo beeksifni irra dhufe. Garuu beeksisa videoon sun kan namaati taanaan ofirraa haquu qabdu, sirreessuu qabdu, kileemii ilaallachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu videoon sun keessan ta'e beeksifni irra dhufe ta'u taanaan garuu rakkina tokko hin qabu. Haga gaafa isin moonii taatanutti YouTubeiin beeksisa isinirra gadhiisee maallaqa isinirraa argata jechuudha. Haga gaafa isin moonii taatanutti gaafa moonii taatan garuu beeksisa sana YouTubii wajjin sheerii walirraa godhattu jechuudha. Kanaafuu yoo videoon sun keessan ta'e hooma takkaa rakkina hin qabu jechuudha. Garuu videoon sun kan nama biraa ta'e beeksifni irra dhufaara taanaan maallaqni nama sanaaf galaa jira. Moonii irrattis isin rakkisuusaatu mala. Kileemii copyright kileemii ilaallattanii sirreeffachuu qabduun isiniin jedha. Hordoftoota kiyya laayikii tuquu hin dagatinaa. Akkasuma waan isiniin galle koomentii irratti gaafadhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasiin irraa barattan abdiin qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.